لما فان هجي سبقون نمتي قودة فدتوتا على وجنين جيرو بورا قددين إرقاكو كانن دبرس لبوني أمانتوني بورا الروان جدن waan jedhan erga dhageessanii booda immoo qooda fudhattoonni ala mootummaan maal siniin jedha. Sadarkaa biyya lallabaatti mootummaan godinaa bulchiinsi magaalaa maal siniin jedha. Maal komiin isaa, maal qeeqa, maal immooyyuu galateeffata. Dhaabbileen amantaa biraa maal jedhu? Maal jedhu? Sagantaa marii gaggeessitanii nageenya irratti tokkummaa irratti sadarkaa dhaabbataatti marii gaggeessitanii akka dhaabbata waliin dhimma hawaasummaaf diinagdee qooddatu tokkotti waan isaan jedhanillee dhaga'a. Waan isaan jedhan dhaga'a. Irraa fudhadhaa galte. Asuma waan miidiyaa wocuu dhageessanii mootummaan akkanaa, dhaabbileen amantaa biroo akkanaa jettanii nullee nun cinqinaa isinillee hin cinqaminaa. Aangoo kana qabdu. Aangoo kana. Kabaja kana qabdu. Abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, qaama mootummaaf miti mootummaa walitti qabdanii qormaata keessa jirru kana bu'uura godhachuudhaan maal jedhu? Maal nuun jedhu? Kana odoo hin godhin onkololeessa naqina. Hankaleessatiin adda waan ta'e hin murteessitan. Karuma kaleessaa sanirra deemu. Lubootuma walitti qabdu, hojjettootuma biyya lallabaa fi meebii sabakaa gubaa'ee manneen kiristaanaa tokko lamarraa bakka hin buustu maqaadhaaf saniin ala waan biraa jijjiiramni fiddan hin jiru. Kanaafuu amma ji'a lama qabnaa, ji'a lamaan kana keessatti hojii bu'uura ta'ee tokko hojjetamuu kan qabu dubbii walitti dhufeenya qooda fudhattoota alaa wajjin hin qabnu qorachuu, ilaaluudha. Sadaffaan eebbifamtoota abbootii keenya riifoormiidha. Dubbii riifoormiti. Wanni nutti mul'atu kuni yoo isinitti mul'anne ta'e nutti hima. Dogongorree jirra yoo ta'e akkanatti ilaaltu. Akka itti ilaaltan kun dogongoraa nuun jedha. Kanatu sirriidha. Karaa kanaan rakkoon kun hin furama nuun jedha. Yoo san hin taane immoo ergaa sadaffaan ani qabu dubbii riifoormiti. Biyya lallaba hooggantanirraa qabee hanga manneen kiristaanaa biyya lallaba jiran irratti riifoormii gaggeessa. Akkamitti maanajimentiin dhaabbata tokko dhaabbanni isaa yoo qoramu istiraateejii bocee karoora qopheessee hojjettoota qindeesseen hojjennu. Ana kan na dhibe tokko kan taa'ellee kana kofalchiisu deebillee kana hin arganneef tokko kan. Dhaabbanni hooggantan maanajimentii olaanaa itti taatan koreen maanajimentii biyya lallabaa, koreen maanajimentii aanaa, koreen maanajimentii mana kiristaanaa karoora ariifachiisaa kan yeroo gabaabaa exit istirateejii qopheessee bajeta ramadee luboota fi amantoota qindeessee
qindeessee akka rakkoo kana piisilii nagaadhaan babal'ina wangeelatiif akka ta'utti akka irra dabaru akka ceenu maaliif hin hojjenne maaltu dhorke yoo jenne rakkina hanqina dandeettii bulchuuti. Faayidaadhaan naannummaadhaan wal sassaabanii gaafa cinqii rakkatan. Hanqina dandeettiiti. Dandeettii bulchuuti. Liqimsaa amanaa. Kanaafuu Phaaphaasonni abbootiin keenya riifoormii gaggeessaa hinadhaa gaggeessaa. Yoo san hin taane wal fudhattanii nullee fudhattanii baddu. Ayiteelee. Hin jiru kaa. Didammaqiin si eessa? Eessa? Biyya lallabaa kamiirraa dubbii rakkoo kana ittiin hiikkannu yoo mari'atan agarra. Isatti agarra. Bulchaa hojii gaggeessaa kamtu yoo taask foorsii hojjetee uumee istiraateejii yeroo gabaabaa akka qophaa'u godhe yoo hojjetu agarra. Mana lubummaa waliigalaatii qabee hagada kana. Haga miidiyaatti baatanii nu burjaajessitan qabatamaan lafarratti riifoormii gaggeessaa. Namaa fi hojii walitti fidaa. Namaaf hojii. Namaaf hojii walitti fidaa. Hojimaata badaa kana balleessaa. Riifoormii humna namaa fi riifoormii faayinaansii fidaa. Yaa'ii maan gaggeessine? Yaa'ii nageenyaa tokkummaa. Manneen baadiyaa kiristaanaa maan kakaasa? Bajeta qabdanirraa maarraman rakkoo hanqina dandeettii bulchiinsatu jira. Kabaja namni aangoo lubummaa qabdaniif sinii kenne santu laphee sin dhiitesse. Kana kan jiru. Namni kabaja aangoo lubummaa qabdaniif sinii kenne. Kanaafuu abbootiin keenya kana dammaqa. Kanaafuu riifoormii godha. Maanajimentiin taa'ee hojiin hojjenne maaliif hammattan? Kaleessa karaa saniin yoo dhufe amma balballi cufamuu qaba. Bakka kanatti dhaabbachuu qaba. Taaski foorsii dhaabnee rakkoo keenya keessa onkololeessa amajjii kan nu eegale kunoo hanga hagayyaa nu wajjin jira. Qaaniin saalfiin jiraachuu qaba. Akkamitti biyya lallabaa ani koree maanajimentii ta'ee keessa hojjedhu keessatti rakkoon kun dhalate har'allee hin kadhatamu. Leenjii naa kennamoo jedhamu kadhaadan. Yaa'ii naa qophaa'uu jedhan kadhaadan. Xalayaa deeggarsaa kana barreessan kadhaadan. Har'an bira yeroo cinqii kana. Hin agaan mana lubummaa waliigalaatii qabanii hagada kanaa warri jiran gurran qaban. Komaandi bakka waan isaan jedhaniin ala wanni biraa hin jedhamu. Riifoormii godhaa. Ergama mana kiristaanaa gufachiisuun hanqina dandeettii irraa kan madde. Caaseffama kana odoo qabnu, seera heera kana odoo qabnu abbootiin keenya maaliifi? Ilaalaa. Bu'uura misoomaa irratti hojjedhaa. Kakaasaa dadammaqsaa. Kanaafuu riifoormii hojjedhaa. Bakka hingaa kana caalaa wanti eegnu homtuu hin jiru. Ifa ta'ee bahee jira. Nama ga'umsa hin qabne biyya lallabaa jechuun godina jechuudha. Itti gaafatamaa godinaa gootan. Kutaa barnootaa gootan. Bulchiinsa humna namaa gootan.
Kanaafuu amma riifoormii gaggeessaa. Riifoormii gaggeessaa. Abbootiin namaaf hojii walitti fidaa. Hinadhaa. Ciniinnadhaa. Gaafa san humna horannu. Gaafa san. Riifoormii jechuun immoo dirqamaan nama biyya lallaba keessaa ari'uu, nama aanaa keessaa ari'uu, nama mana kiristaanaa irra jiru ari'uu jechuu miti. Miti. Walitti fiduudha. Walitti fiduudha. Maal hojjechuu danda'a namni? Eenyutu hojii gaggeessaa? Eenyutu barreessaa? Caaseffama akka keenyaan bar eenyullee hin qabu. Riifoormii namaaf hojii walitti fiduu. Faayinaansii seeraan bulchuu. Ergaan koo inni sadaffaa ergaa riifoormiiti. Bakka jijjiiramni dhufuu qaba. Dhufuu qaba. Hin qoosa namni irrallee. Dhimma isaa miti irrallee. Akkamitti mootummaan laaltanii qormaanni gaafa isa quunname hanga ganda halkanii guyyaa hojjetee hin sirreessa keessa ba'a. Waamee keessatti. Nu waan takka keessa darbu maaliif rakkoo ga'umsa gaggeessummaa qabna waan ta'eef. Karaa kaleessaa sanirra deemuu waan hin danda'amneef nutti dukkanaa'e. Kaleessa uleedhanis, arrabsoodhanis, hiisisuudhanis deemuun sun amma hin ta'u. Sun bara wayyaanee hafe. Riifoorm. Nama fidaa hojiitti. Namaaf hojii walitti fidaa. Yeroon kun yeroo murteessaadha. Bara paappaasummaa keessan akkana ta'ee jedhamee barraa. Biyyi lallabaa kun, manni amantaa tun. Kanaafuu manni lubummaa waliigalaatii qabamee haga dakana gamaggamni cimaan hadhaawaan taasifamee riifoormii keessa galamuu qaba. Egaa manneen amantaarraa lubootaa fi amantootarraa galtee sassaabattanii qooda fudhattoota alaatirraa galtee sassaabattanii bu'uura kanaan riifoormii gaggeessu gaafii ka'u yaada ka'u san karaa gituu ta'uun immoo riifoormii gaggeessuudha. Hojii gaggeessan eenyu osoo ta'e komii gara qooda fudhattoota keessaaf alaatiin ka'e kana deebisna. Yaada nuu kenname kana hojiitti hiikna kan jedhu taa'anii hadheeffatanii hojjechuudha. Kuni mana lubummaa waliigalaatii qabeetidha gada kana. Inni afraffaan tajaajila afaaniiti. Ergaan koo